السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتوا أرمو بك جرتنت نجايني خيني سنا أبو كوني سجلي بصنات جرتوا واي حالي روح النانو أروميات آتي في نانو سومالي جدد دي ماجرو نانو سومالي تي في نانو أروميا بابا نفدنا لفا كان naannoon Somaalii naannoo Oromiyaa irratti oofaa jirtu itti fufaa jira jechuudha. Kuni waan aficha hin qabne fuula duraa fiisi Baaleef Harar Sidaamoon biyya abbaa keenyaa bargabrummaan hanga har'aan tanaa teenya Jijjigaa Hararii fi Gobbaa biyyi teenya akka hamballo dhihaan nageellee fi masnoo jedhaniiti. Harari yoo hawaasha dambebaan haynaa jechaa turan. Kuni kaayoo mucaan Somaalee xiqqisheen mataa keessa jiru. Magaalaa Dirdhawaa, magaalaa Harar, magaalaa Jijjigaa, magaalaa Baalee, Roobee kun hundi lafa isaanii beeyte akka waan rabbiin isaaniif uume. Ummata kana gartee akkuma waan galaanni kuduraa tokko fidee biyya tanarra fideetti amananii jechuu kun uumaa Somaaleen qabdurraa. Kuni uumamuma isaaniiti. Oromoo tanoo ni tuffatan duuba. Akka ajaa'iba qotti ganuun jangarte. War qotti goo Harar yaane ka garaa jangarte. Itti goohaa akka jaldeessaatti dhawa. Tumaanii baqatanii isaanuu garaan qabanii ni baqatanii. War waxaan fuulayaa jangarte. Akkasitti haala kanaa deemaa jechuudha Somaalii fi Oromoo jidduutti. Wanni kuni fuula duraafillee itti fufaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf naannoon Somaalee araddaan takka araddaa naannoo Somaaleetii fi araddaa naannoo Oromiyaatu wal moggaa qubata. Araddaan naannoo Somaalee himattu tuni namicha araddaa maal ja'an beeytaa itti gaafatama warii Jijjigataa warii yaa Mahmuudoo digmadan atigaa kan mas'uula waan du'uu fi waan ka'u waan iyyu waan irraa baqatamu atiitu itti gaafatama qabaa ja'anii qawwees kannanii fi waraana araddaatis kannanii fi akka gaaritti leenjisanii hoodhoo jedhaniin atigaa akka masuula jedhaniin atiitu itti gaafatama guutuu kannanii fi jechuudha. Maalirra dalagamma namichi araddaa Somaalee tajirtutu maalirra dalaydi araddaa naannoo Oromiyaa araddaa Quufaansiq fakkeenyaaf example araddaa Quufaansiq ta'isa moggaa teessu tanarra dalaga duuba inni tanarra dalaga Somaaltichi dhufeetuma araddaa tana keessa mana jaarrata usee ati eessaa deemtaa ati maaliif asin mana jaarrataa ati kanan jaaniin mana jaarrata khabiraa dhufa asin mana jaarrata khabiraa dhufa namichi araddaa kanaan maallaa kana namichi araddaa kana kam godhan beeytaa waan araddaa kana bulchuu jimaa bitanii fi itti harawaacanii fuudhanii gatteessanii qamaasisanii dhulkaarra waajaanii irra jateeti qalaata tokko kannaaf qotee bulaa naannoo kana jiru irraa buqqaasa kana ariheeti Somaalee kana duuba. Yoguu kanneef asuma keessa galanii amata gizee kana namichi araddaa Somaalee bulchusu militarii waraana isaa hidhachiiseeti waraana isaa waan qoronnaan itti dhaqqabnee beeka isaatu itti gaafatama isaa qabaa mitire waraana isaa taka araddaa kana qawwee harka guureetuma mana Oromoo kana dhagaan jalqabaa jaanii kanaan idawaan kaanni ajjeesan kaanni ari'an qiyaamaa buusanii yogguu araddaa Quufaansiq tanarraa baasanii araddaa ganda bal'inaa geessan araddaa bal'inaatti baqatan amma gandi keenya kun garte araddaa Quufaansiq tanarraa baqatanii araddaa bal'inaa galan araddaa bal'inaa jala dhaqan daangaa sanirra dhaabbataniiti federaalatti iyyatan amma haloo Oromoo fi Somaalee wallum ta'e nu dirmadhaa maali Oromoon nu fixuu yaati lafarraa nu fixuu yaati akka malee hedduudhaa nuti ummata waati dafaa nu dhaqqaba haya dafaa dhaqqaba warri federaalaa dhufaniiti araddaa Quufaansiqii fi araddaa bal'inaa jidduu haadeedhanii Somaaleetu amma maappii kannaaf asitti nurraa dhaabaa ummata kana jedhaniin amma
amma araddaa quufaansi qabatanii beek fudhatanii gartee amma maal jedhaniini araddaa quufaansi tana gana maal isaanii maal moggaasan amma gartee digma dabar waaqoo jedhaniini digma dabar waaqoo jijjiiramee kana katabaa amma duuba amma jijjigatti iyyataa jechuu ayyee araddaa bal'inaa qabanne araddaa gartee araddaa bal'inaa qabanne bar waaqoo jijjiirre koottaa keeka muraa jaani as dhufanii keeka muranii laal gammadanii akkuma deengadda haa eegaa sabooti irraa qaban amma dirree dhawaatti keeka muraa dhufanii bara gartee Soomaaleen akkasi dammaqaan qabachaa jirti amma keenya gaa keenyatti hin dabaramma warra deengadda miciyyoon amma araddaa sanirra duuteeti araddaa ganda abdii boruu san keessa miciyyoo jeesaniiti Oromoon akka jirtutti araddaa ganda abdii boruu irraa buqqaatee jirti takka achi keessatti nafnee bara akkuma deengadda guyyaa Iisaaf dhagaa kaayan sheekan keenya abbootii gadaati ulamaa'ii keenya hayyuu keenya beekaa keenya bakka takkaa baaniiti warri gartee silaa gartee miidiyaa harkaa qabu hundinuu aktivistoonni dirree dhawaa kun hundi baanii dachiin isinii naa cittu lafti isinii naa cittu warri daan nu baasuu barbaadu nuti tokko nuti maarre janii haasawan achi dhaabbatanii abaarsaa miti gaa warra gartee miidiyaa irraa alaa Oromoo fi Somaalee dubbatu kan warra dirree dhawaa nu keessa beekaa maalirraa qabda waa takkallee isi wanirraa usaa dachiin isinii naa cittu jaan aboo haya magaa Somaaleetutti aana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقالة در دبي أنجا سومالي دا إسكالي مقالة الصوماليات مقالة أمة الصوماليات أمة الصوماليات وحانو قيسينينا مقالة در دبي قفنا ودنو قفنا مليهد مقالة در دبي قفنا مليهد أصلا أبتا وربا قداتي شيخ أميني بروتي أبا قدا خيني عبد الرزاق يتريق لني أبار سالفتنا ولي قرقل جني تراني بيخيري amma tarree galanii adhaabbatan gartee jaa Soomaaltichi gartee magaalaa Dirdhawaa tananuu qabanam tokkon waliin hin qubatu ummanni Somaaleelleen beekuu qaba ummanni Somaaleetis tokko quba qabaachuu qabanii magaalaa teenya magaalaa Dirdhawaati haqa keenya falmachuu qabnaa jaa afaan Somaaleetiin Soomaaltichi dhaabbatee laalamma differeensii gartaa asirratti ka'anii adda galanii jechuudha namichi araddaa Somaalee bulchuu araddaa namichi araddaa Somaalee bulchuu isumaan muree murteessaa wanni inni jijjigatti iyyatuun jiru ganama hogguu inni dura qabatu wariyaa digmadan atigaa kan mas'uula janiini la araddaa tana siiturraatti gaafatama siitu hukuma waan keessa jiru cufa siitu hukuma siiturraatti gaafatamaa janiini garte akkasirratti dubbingaa akkanaani Somaaleen biyya qabachaa jirti keenya hoo yoo ka'ee nama tokko tuqe abbaa araddaa santuudha abbaan araddaa teenyaa yoo ka'ee Somaalee ollaasaa inni tuqe hirrafu hanga namicha kana fuudhee harshii miggalchu hin dhiisan gaa gubbaarraa hin dhiisanii walitti quban qabanii jechuu abo araddaa tana ollaa kana anaatutti gaafatamaa hireenaa kannaa waraanuma araddaa kana leenjifate yogguu Somaaleen asiyaate qawwee dhaabbate yoo gubbaarra dhaye Somaaleen fareeysa dakaddachaati kuni gandi maraataa ittiin dhiyaatinaa jedhanii wallaahi billaahi namni itti dhiyaatu hin jiru araddaa jabduu sosoosuu hin dandayan eegaasii bucbuccee keessa buusan amma bulchiinsaatti keenya tarree galee mataa keessa si garafaa jechuudha maaliif ummatan dammaqin ummatan sossoohin ummata bilisummaan beeyin ummata mi'aa jiruun beeyin ummata mi'aa biyyaatis hin beeyne jechuu garte inni asi cinqatuurra baqatee gidaara jala rafu maaliif yoo inni niin sossoo'ajee warri araddaa ifiif qabanii qabalee geessanii kana kanu gubeenurraa firdiitti godha amata meeqatti amata 60 firdiitti godha kana rabbi isaa halaaku ummata hanga kanaan nu gube janii amma ijoolleen dirree dhawaa takka hidhaa jirti ta Somaalee galgala hidhanii ganama gamachi aanuu yaasanii hojiisan teenya ilaa irraa hidhaa jirti ammaa yoo gabbaa ta'ee daddachaasan maaliif dachii garaan gala kaa dhumne jedhanii yaa obboleeyso ani waan biraa isiniin hin ju'u Oromoo dammaqa amma wayyaawaa jirtanii please wake up anan qanumaan isiniin ja'a sagalee bosonaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh